بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا عز إلا في طاعته ولا فوز إلا في التذلل لعظمته. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا في جالتمتوتا كي ينجيني ربي قدا بكجرت نتسنير. الحمد لله ملك القهار فدي ميسات ولتنرر ورق ينقه بيه اترر فدي تنانيم إنو تزرترون جرته بدأن تتانيترو متها لكنان تزرترون تنتين ترائق تاجرو على كل حال كانوا الرجل فلله الحمد والشكر على كل حال كانوا الرجل فلله الحمد والشكر غفارو ربي أتي تركان فنا كجرت نتسنير حاجراتو إيقا إن شاء الله تعالى warreen egaa marumaaf tuubii isa jedhamu irratti rabbii walitti nu qabeetiin hin jedhe nageenyi rabbii guddaa isinirra haa jiraatu isinin jedha. Ergaan nuti asirraan qaqqabnu isin qaqqabsiisuudhaaf feenu ergaa khayriidha, akkasuma waan silaa bu'a qabeetti akkasuma bu'aa faayidaa qabdi jennee yaannu akkasuma waan namatti tola jennee yaannudha. Ergaan keenya kuni bakka yuttuu isin haa dhaqqabu jenneetiin ni yaanna. Kanaaf isinis ni bohaartan ni gammaddan jennee yaanna. Akkasuma akkuma rabbiin akkuma jedhamu man lam yashkurin qaliila laa yashkur kasiira jedha. Namni waan xiqqoo hin galatoonfanne waan guddoollee hin galatoonfatu jechuudhaan beekame. Kanaaf insha Allah nageenyi rabbii guddaa isinirra haa jiraatu. Isinillee wal yaadatu, waa yaadatu, dursarratti rabbii yaadatu. Akkasuma irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa ergaa jedhuudhaarra. Kanaaf yoo isin warri dachiidhaa rahmata walii gootan warri samaa'iidhaa rahmata isinii godha, warri dachiidhaa rahmata walii godhu nurra haa jiraatu. Ergaa kennallee ergaa kan rabbi nu haa taasisu. Naa jiraadha. Har'a biyyoonni itti argamnu Oromiyaa faana Oromiyaa jiituu jirra. Akkuma jedhamu insha Allah kunoo arguudhaaf teettanii kunoo magariisni Oromiyaadhaa beekaa ni mul'ata, ni beekama, namatti tola. Kanaaf insha Allah fayyaa nu ta'a, nu jiraadha. Akkasuma share, subscribe, like hin dagatinaa jennee isin jenna. Fayyaa nu ta'a, nu jiraadha. Nagaa irratti wal agarru. Ergaa babbareedaa qabannee dhufna yoo rabbi biraa taate hin turru, osoo hin turre wantoota ajaa'ibaa insha Allah. Fayyaa nu ta'a.